Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Egaa hundi keessanuu mee barattoota kutaa 8ffaa har'aan tanaa kaniin qabadhe isiniif dhiyaadhe gilgaala keessa deebii boqonnaa torbaati. Baay'een keessan gilgaala keessa deebii boqonnaa torbaa kana nuuf gadhiisi jechaa turtanii. Mee har'aas guutummaa isaa gilgaala boqonnaa torbaa keessa deebii kana guutummaa isaa isiniif haa dalagu. Tole egaa gaaffii tokkoffaarraa yoo jalqabne gaaffii tokkoffaanis danaa asii mul'atu kanarratti hundaa'a. Pirizimii reektaangulaawaa armaan gadii irratti AH'n 10 saantimeetira yoo ta'e Eedhaa kaasee hanga H'dha kan jiru jechuudha. Asiin akka diyaagonaalii kana jechuudha. Yeroo sararri kun asiin ba'e danaan rog-sadee tokko uumame jechuudha. Danaan rog-sadee uumamu kunis egaa danaa rog-sadee akka kanaa yoo jenne asiin 10 bakki kun 10 saantimeetira asiin ammoo 8 saantimeetira kan barbaadamu bakka kanaa jechuudha. Bakka kanaan A jechuu dandeenya yookiin ammoo W jechuu dandeenya jechuudha. Egaa teeramii paayitaagoraas yoo fayyadamne durarratti W kan argachuu qabna waan ta'eef W nuuf hin kennamne. Amma asirratti H nuuf kenname H'n 4 saantimeetiraan nuuf kenname L'in illee nuuf kenname 8 saantimeetiraan nuuf kenname garuu W yookiin dalgeen nuuf hin kennamne. Dalgee argachuudhaaf asirratti diyaagonaalii yookiin saarbiin nuuf kenname kanarratti hundoofnee rog-sadee uumame kanarraa haayipooteenasiin nuuf kennamee jira. Asirraa dhaabbannee dalgee barbaannaa jechuudha. Asirratti gaa dalgee iskeerii ida'uu 8 iskeerii walqixa ni ta'a. 10 iskeerii ta'a. Dalgee yookiin W iskeeriin ida'uu 8 iskeerii jechuun 64 ta'a. Walqixa ni ta'a. 10 iskeerii jechuun ammoo 100 ta'a. Gama lachuurraa 64 irraa hirrifna. Kanaaf W iskeerii walqixa ni ta'a. 10 takka irraa 64 gaafa hirrifnu 36tu nu hafa. Gama lachuutu iskeer ruut goona. Kanaaf W'n keenya 6 saantimeetira ta'a jechuudha. W keenya 6 saantimeetira eega arganne asirraa bal'ina dirra cinaachaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Mee amma bal'ina dirra cinaachaa haa barbaannu. Bal'inni dirra cinaachaa AL'dhaan bakka bu'aa. AL'n kunis PH'dha yookiin naannawaa baay'isuu hojjaati. Danaan kun hundeen isaa reektaangulaadha waan ta'eef danaa reektaangulaa kanaaf hundeen isaa bakka kanaan kan nuti barbaanne bakki kunis 6 saantimeetira dalgeen jechuudha. Asii dheerinni isaa immoo 8 saantimeetira. Garri gubbaatii 8 asiin immoo 6. Kana jechuun 8 ida'uu 6 14 ida'uu 14 ta'a. Kanaaf naannawaan keenya meeqa ta'a? Naannawaan 28 ta'a jechuudha. 28 baay'isuu ooleen ammoo 4. Zan 28 baay'isuu 4 yoo waliin baay'ifne 8 baay'isuu 4 32 3 qabna. 8 baay'isuu 2 jechuun 4 baay'isuu 2 jechuun 8 fi 3 10 takka. Kanaaf 100 fi 112 saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Bal'inni dirra cinaachaa yookiin gaafiin A irratti gaafatamne kana ta'a. Inni B irratti gaafatamne ammoo B irratti maal ja'a? Bal'ina dirra pirizimii. Bal'inni dirra pirizimii AT'dhaan bakka bu'aa. AT'n kunis walqixa ni ta'a. Bal'ina dirraa L ida'u bal'ina hundee lamaaniiti. Asirratti L'in keenya 100 fi 12 saantimeetir iskeeriidha.
hundee yoo jenne immoo bal'inni hundeen kun bifa reektaangilii qaba waan jenneef 8 baay'isuu 6 8 baay'isuu 6 ta'a. 8 baay'isuu 6 jechuun 48 2 baay'isuu 48 ta'a. 2 baay'isuu 48tis 96 dhufaa jechuudha. Dhibba takkaa fi 12 saantimeetira iskeerii ida'u 48 baay'isuu 2 jechuun 96 saantimeetira iskeerii ta'a. Kana booddee yoo walitti ida'amu 6 fi 2 8 ta'a. Tole 9 fi takka 10 takka qabna 208 saantimeetira iskeerii ta'a jechuudha. Bal'inni dirra waliigalaa yookiin tootaal sarfees eeriyaan jechuudha. Inni itti aanu gaafii tokkoffumarraa qabeedha. Qabeenis V'dhaan bakka bu'a vooliyuum jechuudha. Qabeen foormulaan isaa immoo bal'ina hundee san baay'isuu hojjaati. Bal'inni hundeedha 48 saantimeetira iskeeriidha jennee baay'isuu hojjaan ammoo hojjaan 4 saantimeetira jennee kanaaf 4 baay'isuu 4 baay'isuu 8 jechuun 32 3 qabna. 4 baay'isuu 4 16 16 fi 3 19 ta'a. Kanaaf qabeen walqixani ta'a 192 saantimeetira kiubii ta'a jechuudha. 192 saantimeetira kiubii ta'a. Tole gaafiin tokkoffaan kana. Gaafii lammaffaan ammoo pirizimii rog-sadaawaa armaan gadiitiif kanneen armaan gadii barbaadi jedha. Tole pirizimiin kun akkuma mul'atu pirizimii hundeen isaa rog-sadaawaa ta'e hundeen isaa kana jechuudha. Bifa rog-sadee qaba. Mee rog-sadee kana kophatti yoo irraa baafne rog-sadee akka kanaati. Asiin akkanatti jira. Tole egaa rog-sadee kanaaf asiin kennamee jira 15tu kenname 15 saantimeetira. Maaliif fuula isaa dura kan jiru 15 waan ta'eef asirraan ammoo gama kanaan 9tu nuu kennamee jira. Asiin xaadha nuuf hin kennamne. Amma kan nuti barbaannu xaa barbaannaa jechuudha. Xaa iskeeriin tole xaa iskeerii ida'u 9 saantimeetira iskeeriin walqixani ta'a 15 iskeerii ta'a. Kanarraa xaa iskeerii walqixani ta'a 9 iskeerii jechuun 80 fi takka ta'a. Ida'u jira sitti 80 takka saantimeetira walqixani ta'a 15 iskeerii jechuun ammoo 225 ta'a. Gama lachuurraa 80 takka irrifna. Xaa iskeerii walqixani ta'a 225 irrisuu 80 takka. Xaa iskeerii walqixani ta'a 100 takkaa fi 44. Gama lachuu iskeer ruut yeroo goonetti xaan walqixani ta'a 12 saantimeetira ta'a jechuudha. Egaa xaa keenya harkannee gatii xaa eega harkannee amma bal'ina dirra cinaacha pirizimii bal'ina dirra pirizimii fi qabeellee barbaaduun salphaadha jechuudha. Mee arra isa jiru bal'ina dirra cinaachaa haa barbaannu. Bal'inni dirra cinaachaa AL walqixani ta'a naannawaa hundee danaa kenname kanaa baay'isuu hojjaati. Naannawaan hundee amma asiin 15 ta'a jennee asiin 9 kenname asirraan immoo 12 ta'a. Zeen kana yoo walii idaanu naannawaa jechuun 12 ida'uu 15 ida'uu 9ti. Ida'uu 9 zeen 12 ida'uu 15 jechuun 27 ida'uu 9 27 ida'uu 9 jechuun 36 saantimeetira baay'isuu hojjaan ammoo
hojjaan 10 saantimeetira. Kunis yoo waliif baay'ifnu bal'inni dirra cinaachaa 36 baay'isuu 10 jechuun 360 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'ina dirra cinaachaa harkannee jirra. Inni itti aanu ammoo bal'ina dirra prizimii kanaati. Egaa bal'ina dirraa yeroo barbaannus bal'inni dirraa eetiidhaan bakka bu'aa. Eetii wal qixa ni ta'a. Bal'ina dirra cinaachaa ida'uu bal'ina hundee lamaaniiti. Tole bal'inni dirra cinaachaa nuu kennamee jira. Harkannee jira 360 saantimeetir iskuweerii harkannee jirra. Danaan kun rog-sadeedha waan ta'eef danaa rog-sadee kanaaf bal'ina isaa yoo barbaannu bal'ina danaa kanaa yoo barbaannu bal'ina hundee barbaannaa jechuudha. Bal'inni hundee rog-sadee kanaa wal qixa ni ta'a. Rog-sadeedha waan ta'eef takka irra lammaffaa 9 baay'isuu 12ti. Maaliif oleensaa akka 12tti bakka eegsiisan jechuudha. Asirra 9 baay'isuu 12 kana yoo fuunee 2 irra 6 ta'a. Kanaaf 9 baay'isuu 6 wal qixa ni ta'a. 54 ta'a. 9 baay'isuu 6 54 san baay'isuu 2 jenna. Kun bal'ina hundee takkaati waan ta'eef 54 baay'isuu 2 jenna. Okay. 54 baay'isuu 2 jechuun yoo waliif baay'ifnu 2 baay'isuu 4 jechuun 8, 2 baay'isuu 5 jechuun 10 ta'a. 108 ta'a. Kana booddee maal goona amma 108 kun bal'ina hundee lamaaniiti. Maal irratti idaanaa finnee asirratti idaanaa jechuudha. 360 saantimeetira iskuweerii ida'uu 108 saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'ina dirra cinaachaati. Yoo bal'ina dirra waliigalaa jechuudha. Eetiin wal qixa ni ta'a. 360 saantimeetira iskuweerii ida'uu 108 saantimeetira iskuweeriidha. 8 fi 0 8 ta'a. 0 fi 6 ta'a. Takkaa fi 3 4 fi 68 saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. 4 fi 68 saantimeetira iskuweerii ta'a. Inni itti aanu qabeedha. Danaa kanaafis qabee yoo barbaannu qabeen wal qixa ni ta'a. Bal'ina hundee san baay'isuu hojjaati. Bal'ina hundee baay'isuu hojjaa. Egaa bal'inni hundee ni ta'a 54 jennee bal'inni hundee. Kanaaf maal bal'inni hundee asiin 12 takka irra lammaffaa 12 kana baay'isuu 9 jechuma. Bal'inni hundee 12 lamaaf gaafa irra 6 ta'a. 6 baay'isuu 9 jechuun 54 jennee 54 san baay'isuu hojjaan keenya meeqaa 10 wal qixa ni ta'a. 540 saantimeetira kiiwubii ta'a jechuudha. Bal'inni hundee danaa prizimii rog-sadaawaa kanaa. Inni itti aanu gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaan maal jedha? Koonii armaan gadiitiif kanneen armaan gadii barbaadi jedha. Koonii kanaaf maaltu kennamee jira yoo jenne kooniin akkuma asirratti ilaallee agarru koonii kanaaf L kennamee jira. L 10 saantimeetira kenname. Akkasumallee R yookiin raadiyeesiin kennamee jira. Raadiyeesiin danaa kanaa kennamee jira.
raadiyeesiinis 6 kennamee jira. Egaa asirra dhaabbannee amma R'fis 6 saantimeetira akkasuma L'dhaafis 10 saantimeetira eega jennee kan nuti barbaannu amma bal'ina dirra cinaachaa kooniiti. Bal'inni dirra cinaachaa yookiin L'in kooniidha. Paayi baay'isuu R baay'isuu L'dha. R'n keenya 6 nu kenname amma paayi baay'isuu R'n 6 baay'isuu L'in ammoo 10ti. Kana jechuun bal'inni dirra cinaachaa wal qixa ni ta'a 60 paayi saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. 60 paayi saantimeetir iskeerii ta'a. Inni itti aanee bal'ina dirraati kan nuti barbaannu. Bal'inni dirraa wal qixa ni ta'a. Bal'ina dirra cinaachaa ida'uu bal'ina hundeeti. Maaliif hundee takka qabna waan ta'eef koonii irratti asirraa bal'inni dirra cinaachaa nuuf kennamee 60 paayi saantimeetir iskeeriidha. Ida'uu bal'inni dirra cinaachaa bal'inni hundeedha immoo hundeen isaa bifa geengoo qaba waan ta'eef paayi baay'isuu R iskeerii ta'a. Bakka R keenyaatti immoo 6 qabna waan ta'eef 6 iskeerii jechuun 36 ta'a. Kanaaf 60 paayi saantimeetir iskeerii ida'uu 36 paayi saantimeetir iskeerii ta'a. Kanaas yoo walitti idaanu 60 paayi saantimeetir iskeerii ida'uu 36 paayi saantimeetir iskeeriidha. Asirraa 36 fi 60 wal qixa ni ta'a. 96 paayi saantimeetir iskeerii ta'a. Waalaikum salaam. 96 paayi saantimeetir iskeerii ta'a. Amma bal'inni dirra waliigalaa kana fakkaata. Deebinee qabees barbaaduu ni dandeenya. Qabee danaa kanaaf qabee yoo barbaannu garuu qabeen danaa kanaa wal qixa ni ta'a. Tole qabeen wal qixa ni ta'a. Bal'ina hundee san baay'isuu hojjaati. Asirratti garuu hojjaan nuuf hin kennamne. Hojjaan harkachuu ni dandeenya garuu hojjaan asirraa 8 ta'a. Akka tiyooromii paayitaagoraas yoo fayyadamne h yookiin hojjaan 8 harkannaa jechuudha. 8 fayyadamnee bal'inni hundeedhaa immoo 36 paayi saantimeetir iskeerii jennee baay'isuu 8tiiti. Zeen 36 baay'isuu 8 jechuun 6 baay'isuu 8 48 8 barreessine 4 qabna. 8 baay'isuu 3 jechuun 24 fi 8 ta'a. Kanaaf 28 paayi saantimeetir kiiyubii ta'a jechuu qabee osoo nu gaafate asirratti qabee hin gaafatamne maleessa. Mee gaafiin itti aanu immoo gaafii afuraffaadha. Gaafii afuraffaa piraamidii sirnaawaa armaan gadiitiif kanneen armaan gadii barbaadi jira. Piraamidiin kun piraamidii sirnaawaadha. Kana jechuun hundeen isaa roobni hundee hundinuu wal qixxeedha jechuudha. Egaa asirratti garuu bal'ina dirra cinaachaa piraamidii barbaadi jira. Bal'inni dirra cinaachaa piraamidii asirraa maaltu nuu kenname yoo jenne h nuu kennamee jira. H 8 saantimeetiraan nuu kenname. L garuu nuuf hin kennamne. L iskeerii wal qixa ni ta'a. Asii roga isa jalaa kana inni 12 kun yoo wal qixatti addaan murame 6 ta'a. L iskeerii wal qixa ni ta'a. 6 iskeerii
ida'uu jaha iskeerii ida'uu 8 iskeeriiti. 6 iskeeriin 36, 8 iskeeriin 64, L iskeeriin tole L iskeerii walqixa ni taha. L iskeerii walqixa ni taha. 36 ida'uu 64 jechuun 100 taha. 100 saantimeetira iskeerii taha. Gama lachuu iskeerruut hogguu goone L yookiin olee shaffaxaan 10 saantimeetira taha. 10 saantimeetira taha. Egaa kana 10 saantimeetira argannee olee shaffaxaa argannee jirra. Asirra dhaabbannee foormulaan bal'ina dirra cinaachaa piraamidii L of piraamid walqixa ni taha takka irra lammaffaa naannawaa baay'isuu olee shaffaxaa yookiin L dha. Olee shaffaxaa yookiin L dha. Egaa asirra naannawaan kana garri tokko 12 waan ta'eef naannawa jechuun roga kana naannoynee bakka jalqabaatti deebi'u waan ta'eef 12 baay'isuu 4 jechuudha. 48 jechuudha. Takka irra lammaffaa baay'isuu 48 baay'isuu L'n keenya 10 jenne kanaan baay'ifna. Tole 48 yoo lamaaf hirru takka irra lammaffaadha waan ta'eef asiin kan duubaan jiru 24 ta'a. 24 baay'isuu 10 yoo jenne 240 ta'a jechuudha. 240 saantimeetir iskeerii bal'inni piraamidii jechuudha. Bal'inni dirree cinaachaa piraamidiidha. Inni itti aanu bal'ina dirra piraamidii gaafate. Bal'inni dirra piraamidii 8dha. 8 walqixa ni ta'a. L ida'u bal'ina hundeeti. L ida'u bal'ina hundeeti. Egaa asirratti amma bal'inni hundeedha. Bal'inni hundee walqixa ni ta'a. 12 baay'isuu 12ti. Danaan kun piraamidii sirnaawaadha waan ta'eef iskeerii gaafa goonu hundeensaa kun iskeeriidha waan ta'eef gaafa bal'ina iskeerii barbaannu bal'inni iskeerii 12 rukni tokko waan ta'eef 144 taha. 144 taha. Asirratti immoo L'n keenya 240 jennee 240 ida'u 144 zan asitti 4 ida'u 0 jechuun 4 mataa 4 ida'u 4 8 akkasuma takka ida'u 2 jechuun 384 saantimeetir iskeerii ta'a jechuun bal'inni dirra waliigala. Bal'inni dirra waliigala akka kana ta'a. Osoo kan qabee gaafatamnu taate qabee osoo gaafatamne qabeen walqixa ni taha. Qabeen V'dhaan bakka bu'a. V walqixa ni taha. Bal'ina hundee baay'isuu hojjaati. Bal'inni hundee walqixa ni taha. 144 jenne. Zan 144 saantimeetir iskeerii baay'isuu hojjaa. Hojjaan meeqa jenne 8 jennee turre 8 saantimeetira yoo waliif baay'ifnu 8 baay'isuu 4 jechuun 32 lama barreessinee 3 qabna. 8 baay'isuu 4 ammallee 32 fi 3 35 ta'a. 35 ta'a. 5 barreessinee ammallee 3 qabna. 8 baay'isuu takkaa jechuun 8 fi 3 10 takkaa 1,100 fi 52 saantimeetir kiiwubii ta'a osoo qabee gaafatamne akka kana ta'a. Inni itti aanu gaaffii jahaffaadha. Qabee siliindaroota armaan gadii barbaadi jedha. Egaa qabee siliindaroota armaan gadii kanaas yoo barbaannu kunis baay'ee salphaadha. Isa aarra jiru kanaaf qabee yoo barbaanne qabeen walqixa ni taha. Bal'ina hundee baay'isuu hojjaadha jenne
bal'inni hundee ammaan tana asirratti kan nuu kennamee jiru raadiyeesiin nuu kennamee jira waan ta'eef raadiyeesiin kun hundeen isaa geengoo siliindarii kanaaf hundeen isaa geengoo waan ta'eef geengoo kanaaf bal'ina yoo barbaannu bal'ina hundee barbaanne jechuudha. Kanaaf for pi r square yoo jennu pi baay'isuu afur iskeerii jechuudha. Afur iskeerii jechuun 16 pi saantimeetir iskeerii ta'e baay'isuu hojjaan ammoo 6 saantimeetira. Okay, 6 baay'isuu 6 36 6 barreessine 3 qabna. 6 baay'isuu takka jechuun 6 fi takka 9 96 pi saantimeetir kiubii ta'a jechuudha. Qabeen inni jalqabaa r isa jiruuti. Isa itti aanuuf ammoo baarra isa jiruuf kan nuu kennamee jiru akkanatti shaffaxa kanaan nuu kenname 20. Asirra diyaameetiriin ammoo 16 kan nuti gaafatame h kana barbaaduu qabna jechuudha. Maal argachuudhaaf h kana barbaanna? Qabee argachuudhaaf h qabaachuu qabna jechuudha. H yookiin hojjaa qabaachuu qabna. Asirraa kun rog-sadee qofa sirrii ta'ee jira. Rog-sadee qofa sirrii ta'ee jira waan ta'eef asirra dhaabbannee 20 kun akka haayipooteenasiitti yoo fudhanne 20 iskeerii yoo jenne 20 iskeerii wal qixani taha 16 iskeerii ida'u h iskeerii jenna. Kan nuti barbaannu h dha waan ta'eef 20 iskeerii jechuun 400 saantimeetir iskeerii ta'a. 400 saantimeetir iskeerii gama lachuurraa amma waan wal fakkaatu hir'isuu qabna. Garuu as 16 iskeerii yoo goonu 256 ta'a. Ida'u h iskeerii jenna. Amma gama lachuurraa 256 hir'ifnaa jechuudha. 256 irraa hir'ifnee asitti h qofaan nu hafa, h iskeeriin nu hafa. 400 irraa illee 256 hir'ifna. Tole asitti 10 irraa 6 yoo hir'ifnu 4tu nu hafa, 9 hafa, 9 irraa 5 4 asitti 3 hafa, 3 irraa 2 jechuun takka wal qixani ta'a. H iskeerii gama lachuummaa iskeerruut goona. H iskeeriin iskeerruut hogguu ta'u h ta'a. Akkasuma 444 jechuun ammoo 12 saantimeetira. H'n keenya 12 saantimeetira harkannee jira jechuudha. H keenya egaa 12 harkannee amma qabee barbaaduun salphaadha jechuudha. Qabee barbaaduudhaaf maal goona? Hundeen isaa kun 16 waan ta'eef hundee 16 kana fayyadamnee 16 kun bakka lamatti hogguu muru raadiyeesiin keenya 8 ta'a. Kanaaf bal'inni hundeedha. Bal'inni hundee wal qixani ta'a. Pi r iskeerii bakka jirutti r'n keenya 8 ta'a. Maaliif diyaameetirii yoo bakka lamatti hirre 16 bakka lamatti yoo hirre 8 raadiyeesiin keenya 8 ta'a waan ta'eef raadiyeesii 8 jechuun pi baay'isuu 8 iskeerii jechuun 64 pi saantimeetir iskeerii ta'a. Kun bal'ina hundeeti. 64 pi saantimeetir iskeerii 64 pi saantimeetir iskeerii baay'isuu hojjaan keenya immoo meeqa arganne? 12 saantimeetira arganne jechuudha. Zan kana booddee jara lamaa yoo walitti baay'ifnu walitti haa baay'ifnu. Okay, 64 baay'isuu 12 jechuudha. Okay, 2 baay'isuu 4 8 ta'a. 2 baay'isuu 6 jechuun 12 ta'a. Takka baay'isuu 4 4 takka baay'isuu 6nis 6 ta'a. Ana yoo walii daanu 8 asiin ammoo 6 7 768 pi saantimeetir kiubii ta'a jechuudha. Qabeen danaa isa ciisee jiru kana. Inni itti aanu gaafii torbaffaadha. Mee gaafii torbaffaan
akkana ja'a baaxiin manaa tokko yoo piraamidii iskeerii ta'e baaxiin manaa tokko yoo piraamidii iskeerii ta'e oleen piraamidii jaha oleen piraamidichaa jaha saantimeetiraa fi oleen shaffaxaa 10 saantimeetira yoo ta'e bal'ina dirra cinaachaa barbaadi ja'a. Walumaa gala piraamidiidha danaan waan ta'eef piraamidii irratti bal'ina dirra cinaachaa barbaadi jennis bal'inni dirra cinaachaa walqixa ni ta'a takka irra lammaffaa naannawaa baay'isuu olee shaffaxaati. Amma asirratti kan nuuf kenname piraamidii kanaaf oleen shaffaxaa nuuf kennamee jira. Oleen shaffaxaa nuuf kennamee jira. Akkasumallee piraamidii iskeerii kanaaf oleen isaa mallee oleen isaatillee 6 saantimeetira. Asirraa yoo fudhanne amma mee piraamidicha akka kaasuu godhe isinitti agarsiisu. Okay, piraamidii akka kanaati haa jennu akka kanaa. Okay, danaa akka kanaati oleen inni baanu oleen inni 6 isa kana olee isa jidduu kana jechuudha 6 saantimeetira. Olee shaffaxaan ammoo isa asirraan dhufee bakka kanaan wal qabatu inni immoo 10 saantimeetira. Asirra dhaabbannee garuu kan nuti barbaannu roga isa dheeraa kana barbaanna. Roga isa dheeraa hin qabnu waan ta'eef rogni isa dheeraan hundinuu wal qixa s yoo jenne roga isa gabaabaa amma isa kana bakka lamatti yoo murre walakkaasaa s jala lamaatiin wal qixamee aadha haa jennu. Asitti sararri kunis bakka lamatti inni addaan citu garri kun bakka kunis aadha asinis aadha yoo jenne kanaaf gaamma akka bakka rog-sadee tokko yoo fudhanne akka rog-sadee tokkotti yoo fudhanne rog-sadee akkana arganna asiin a ta'a. Asirraan ammoo 10 saantimeetiraa fi asiin 6 saantimeetira ta'a. Kanaaf gaamma asirraa a iskeerii ida'uu 6 iskeerii wal qixani ta'a 10 iskeerii ta'a. A iskeerii wal qixani ta'a 6 iskeerii jechuun 36 ta'a. 10 iskeerii jechuun 100 ta'a. 100 hir'isuu 36 fi 6 jenna. 100 hir'isuu 36 wal qixani ta'a 60 fi 64 saantimeetira iskeerii ta'a. A iskeeriin gama lachuutu iskeer ruut yoo goonu iskeer ruut naas iskeer ruut yoo goonu aan keenya wal qixa ni ta'a 8 ta'a 8 saantimeetira ta'a. Amma aadha jechuun gartokkee hundee roga kanaa jechuudha. Gartokkee hundee roga kanaa 8 eega arganne walii galli isaa meeqa ta'uu beekna 16 ta'uu beeknee jirra jechuudha. Hundeen danaa kanaa hundeen danaa kanaa 16 eegatee 16 eegatee naannawaa hundee kanaa barbaaduudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Amma gara jalqabaatti haa deebinu. Bal'inni dirra cinaachaa wal qixani ta'a takka irra lammaffaa naannawaa hundee baay'isuu L dha. Amma naannawaa hundee beekuudhaaf 16 baay'isuu 4 jenna. 4 takka irra lammaffaa 4 baay'isuu 16 baay'isuu L'n keenya yookiin oleen shaffaxaan ammoo oleen shaffaxaan 10 waan ta'eef yoo waliin baay'ifnu egaa asii 4 hiruu 2 ta'a. 2 baay'isuu 16 jechuun 30 fi 2 ta'a. 32 baay'isuu 10 jechuun ammoo 320 ta'a. 320 saantimeetira iskeerii ta'a jechuudha bal'inni dirra cinaachaa
gaafii torbaffaa gaafatamneeti. Inni itti aanu gaafii saddeettaffaadha. Gaafii saddeettaffaanis akkana ja'a. Yoo oleen qaruuraa bifa koonii qabu kan zayitiin itti safaramu tokko oleen isaa 24 fi diyaameetiriin hundee isaa 64 ta'e bal'ina dirra cinaacha koonii kanaa barbaadi ja'a. Bal'inni dirra cinaachaa koonii wal qixa ni taha. Paayii baay'isuu r baay'isuu dha. Asirraa ammaan tana danaan kun bifa koonii qaba jee. Bifa koonii qabaachuu wajjin diyaameetiriin isaa immoo 64 diyaameetiriin 64 akkasuma oleen isaa oleen jidduu kanatti argamu 24 saantimeetira. Kun asiin diyaameetiriin 64 saantimeetira. Diyaameetirii kana bakka lamatti yoo hirre raadiyeesii arganna. Kanaaf raadiyeesiin meeqa ta'a? 32 ta'a. 32 ta'a. Asirraa kan nuti barbaannu amma olee shaffaxaa argachuu qabna jechuudha. Olee shaffaxaa argachuudhaaf garuu olee shaffaxaa iskeerii wal qixa ni taha. Hundee koonii kanaaf raadiyeesiin isaa 32 iskeerii ida'u. Ammallee asiin echiin kun akka echiidhaaf 24 qabna. 24 iskeerii goona. 24 iskeerii goona. Tole egaa 24 iskeerii jechuun 32 iskeerii goona. 32 baay'isuu 32 jechuudha. Okay, 2 baay'isuu 2 4 ta'a. 2 baay'isuu 3 6 ta'a. 3 baay'isuu 2tis 6. 3 baay'isuu 3 9 ta'a. 4 6 ida'u 6 2 takka as dabarsa 9 irratti. Kanaaf 1000 takkaa fi 24 ta'a. Kuni 1000 takkaa fi 24 ida'u. 1000 takkaa fi 24 ida'u. Ammallee 24 baay'isuu 24 yoo jenne 4 baay'isuu 4 6 takka qabna. 4 baay'isuu 2 8 8 takka 9 ta'a. 2 baay'isuu 4 8 akkasuma 2 baay'isuu 2 4 ta'a. Tole asii kun 6 gabbu'a 9 fi 8 17 takka as dabra 576 ta'a. 576 ta'a. Kana wali idaane eenyu wajjin wal qixxeedha? L iskeerii wajjin wal qixxeedha. Olee shaffaxaa jechuudha. L iskeerii wal qixa ni ta'a. 1000 takkaa fi 24 ida'u 576ti. Isa kanaas jiru walitti idaanu L iskeerii wal qixa ni ta'a. 1000 takkaa fi 600 saantimeetir iskeeriidha. Gama lachuutu iskeer ruut raadikaala jala galchina jechuudha. L'n keenya wal qixa ni ta'a. 40 saantimeetira ta'a. Egaa L harkannee gara foormulaa jalqabaatti yoo deebinu bal'inni dirra cinaachaa danaa koonii kana paayii baay'isuu r baay'isuu l dha. Kanaaf asirratti amma diyaameetiriin 64 waan ta'eef r'n keenya yookiin raadiyeesiin ammoo 32 ta'a. Paayii baay'isuu 32 baay'isuu L'in keenya immoo 40. L'in keenya 40. Kanaaf asitti 32 baay'isuu 4 yoo jenne 0 dhiifanne 0 lafa kaane 32 baay'isuu 4 jenne 2 baay'isuu 4 baay'isuu 2 8 ta'a. 4 baay'isuu 3 2 ta'a. 0 takkitti cina deebifna jechuudha.
paayi saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Kana jechuun 1280 paayi saantimeetira iskuweerii bal'ina dirra cinaachaa koonii danaa kooniiti jechuudha. Bal'inni dirra cinaachaa danaa koonii 1280 paayi saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaafii saglaffaadha. Gaafii saglaffaanis akkana jedha. Bal'ina dirra danaa armaan gadii barbaadi jedha. Danaan kun akkuma asirratti mul'atu koonii fi siliindariitu walirra taa'ee jira. Mee jalqabatti bal'ina dirra koonii yoo barbaanne bal'ina dirra waliigala danaa kanaa barbaaduudhaaf amma bal'ina dirra kan koonii bal'ina dirra koonii ida'uu akkasuma bal'ina dirra siliindariiti. Asirraa bal'ina dirra koonii yoo barbaannu bal'inni dirra koonii walqixa ni ta'a. Tiin kooniidha jechuudha. Paayi bal'inni dirra koonii paayi AL ida'u area of baseedha. Bal'ina hundeeti. Bal'ina dirra cinaachaa ida'u bal'ina hundeedha. Tole egaa asirraa bal'inni dirra cinaachaa kan koonii qofaa yoo barbaanne bal'inni dirra cinaachaa kooniidha. Paayii baay'isuu arrii baay'isuu alliiti. Arriin keenya 2 ta'a. Baay'isuu 2 saantimeetira baay'isuu alliin ammoo 6 saantimeetira. Tole 2 baay'isuu 6 jechuun 12 paayi saantimeetira iskuweerii ta'a. 12 paayi saantimeetira iskuweerii ta'a. Egaa asirratti amma kun bal'ina dirra danaa kooniiti. Inni itti aanu immoo bal'ina dirra cinaachaa kooniiti kuni. Bal'ina dirra siliindarii yoo barbaannu bal'inni dirra siliindarii walqixa ni ta'a. 2 paayi arrii baay'isuu h'ti. 2 paayi arrii 2 baay'isuu paayii baay'isuu arriin keenya immoo 2 baay'isuu 12ti. Tole 2 baay'isuu 2 4 baay'isuu 12 jechuun 48 paayi saantimeetira iskuweerii ta'a. Paayi saantimeetira iskuweerii ta'a. Deebinee asirraa ammallee bal'ina hundee siliindarii barbaannaa jechuudha. Bal'inni hundee siliindarii yoo barbaannu tole bal'inni hundee siliindarii 2 barbaanna. Bal'ina hundee siliindarii 2 barbaanna. Maaliif asirratti kooniidhaaf bal'ina dirra cinaachaa barbaanne waan ta'eef amma bal'ina hundee lamaanii barbaannaa jechuudha. Bal'inni hundee lamaanii kan siliindarii walqixa ni ta'a. Bal'ina siliindarii bal'ina geengoo jechuudha. Bal'ina geengoo barbaannu paayii baay'isuu arrii iskuweeriidha. Arriin keenya asirratti 2 waan ta'eef 2 iskuweerii jechuun 4 ta'a. 4 baay'isuu 2 baay'isuu paayii ta'a. Kanaaf 8 paayi saantimeetira iskuweerii ta'a. Amma egaa asirratti kan nuti walitti ida'uu qabnu kan walitti idaanu tole bal'ina hundee lamaan kan siliindariidha. Hojjenne 8 paayi saantimeetira iskuweeriidha ida'uu. Akkasuma bal'ina dirra cinaachaa siliindariiti. Bal'inni dirra cinaachaa siliindarii 48 paayi saantimeetira iskuweerii jennee ida'uu. Ammallee bal'ina dirra koonii jechuudha. Bal'inni dirra koonii ammoo 12 saantimeetira 12 paayi saantimeetira
iskeerii jenne. Kanas yoo walii idaanu 8 ida'uu 48 8 ida'uu 48 56 paay saantimeetir iskeerii ta'a. Ida'uu 12 saantimeetir iskeeriiti. Tole 2 ida'uu 6 jechuun 8 takkaa fi 5 jechuun 68 paay saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Bal'inni danaa isa walirratti kaafame kanaa jechuudha. Inni itti aanu immoo gaaffii kurnaffaa fi isa dhumaati. Gaaffii kurnaffaanis akkana jedha. Kaampaaniin aannanii tokko qabee aannanii 25% dabaluuf karoorfate. Hundeen meeshaa aannan itti naqamu kun osoo hin jijjiirin oleen meeshaa haarawaa meeqa ta'a jedha. Asirrattis jalqabatti kan nuti barbaaduu qabnu meeshaa isuma kenname kanaaf qabee barbaaduu qabna. Asirratti meeshaa kanaaf qabee yoo barbaannu qabeen meeshaa kanaa wal qixa ni ta'a. Bal'ina hundee baay'isuu hojjaadha. Hundeen isaa bifa reektaangilii qaba waan ta'eef bal'inni hundee reektaangilii waan ta'eef bal'ina reektaangilii jechuun asirratti 2 baay'isuu 4 ta'a. Dheerina baay'isuu dalgee jechuudha. 2 baay'isuu 4 baay'isuu hojjaan isaa immoo 9. 2 baay'isuu 4 jechuun 8. 8 baay'isuu 9 jechuun ammoo 72 saantimeetir kiyuubii jechuudha. Kun qabee isa danaa boca barizimii reektaangulaawaa qabu kanaati. Qabee kanaan qabee tokkoffaa yoo jenne qabee lammaffaan ammoo qabee isa jalqabaa kana irratti qabee isa jalqabaa kana dhibbantaa 25 kan dabaledha. Kanas qabee isa lammaffaa yoo barbaannu qabeen inni lammaffaa qabee isa tokkoffaa ida'uu qabee isa tokkoffaa baay'isuu 25 jala dhibbaa yookiin 25 dhibbantaa jechuudha. Tole asirraa qabee inni lammaffaa barbaadu jirra. Qabee isa tokkoffaa immoo qabee isa tokkoffaa 72 saantimeetir kiyuubii qabna. Kanarratti ida'uu qabee isa kana 72 kana baay'isuu 25 jala dhibbaati. 25 jala dhibbaa 72 baay'isuu 25 jechuun ammoo 1,800 jala dhibbaati. Jala dhibbaa asii 72 irratti idaana. Asii 02 inni baddi 18 jala takkaa jechuun 18 ta'a. 72 ida'uu 18 wal qixa ni ta'a. 90 saantimeetir kiyuubii ta'a. Kun qabee isa lammaffaadha jechuudha. Amma kan gaafatamne hojjaa yookiin olee danaa isa lammaffaati. Asirraa danaa isa qabee isa tokkoffaadhaaf hojjaa yookiin oleen 9tu kennamee jira. Asitti qabee isa tokkoffaan garuu qabeen tokkoffaan 72 saantimeetir kiyuubiidha. Kanarratti oleen isaa 9 saantimeetira. Walqixa ni taha. Qabee inni lammaffaan ammoo 90 saantimeetir kiyuubiidha. Kanaaf hojjaa isaa immoo hin beeynu. Kanaaf jara kana qaxxaamura waliin baay'ifna echi kophaatti hambisuudhaaf 72 echiin walqixa ni taha. 9 baay'isuu 90 9 baay'isuu 90 jenna. Egaa gama lachuu 72 irraa asittis 72 irraa tole 72 ni bada. Echi kophaatti hafa. Asii
ammallee sagaliif gaafa hirru takka taha. 72 sagaliif gaafa hirru immoo 8 taha. Asitti akka baay'isuu 90 jechuun 90 jala 8 ta'a. 90 jala 8 jechuun 98 gaafa hiramu 10.25 saantimeetira ta'a jechuudha. Kanaaf danaa qabee lammaffaan isaa abbaan kaampaanichaa dhibbantaa 25 gaafa ol guddise jechuun dhibbantaa 25 jechuun harka 18 jechuudha. Karaa biraa 18tu isa duraa irratti dabalamee jechuudha. 18 gaafa irratti dabalame qabeen kun isa duraan 72 ture 90 ta'e. 90 ta'e jechuun qabeenyi lammaffaan danaan inni qodaan itti naqamu kun inni fooyya'ee ba'e jechuudha. Qabeen isaa 90 ta'e jechuun hojjaan isaa immoo yookiin oleen isaa 10.25 saantimeetira ol dabalee jechuudha. Tole egaa hordoftootaa fi daawwattoota chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal warreen taatan fi akkasuma barattoonni kutaa 8ffaa warreen kaadhimamtoota ministirii kanneen taatan hundi keessanuu isiniif carraa gaarii isiniif haa ta'u, carraa gaariin isiniif hawwaa. Jabaadhaa qayyabadhaa. Kanammoo sirriitti ilaalaa viidiyoo kana irra deddeebi'aa. Bakka isiniif hin galletti ammoo koomentii jalatti naaf dhiyeessaa yookiin lakkoofsa bilbilaa duwwaa 921 duwwaa 9 naaf bilbiltanii kana bakka kana nuuf dalagee yoo jettanis koomentii keessan niin fudhadhaa. Har'aaf asumarra dhaabnaa. Nagayaan naaf turaa. Nagayaan naa jiraadha.